jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota sukkaarreetuuf jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya faaraa taata YouTube kiyya subscribe laayikii gochuun maatiinaaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabannu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo har'a gaaffii deebii gaafatameetiin jira. Artistii Qoonjiit gaaffii na gaafatteetii jirti. Gaaffii ishii kana immoo akka deebisuuf immoo abdiidhaan na eeggachaa jirti. Isa keessa gaaffiin ishiin na gaafatte maalii fi maal akka na gaafatte sagadhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo weellistoota Oromoo keessaa yookaan weelluu Oromoo keessaa weelluu artistoota Oromoo keessaa isa kam jaallatta yookaan isa kam filatta naan jette. Okay, ani garuu weellistoota Oromoo hundallee ni jaalladha. Weelluu isaanillee hunda ni jaalladha jechuudha. Walqixa hunda ni jaalladha. Isa keessa weelluu Ittiiqaa Tafarii keessa filannoo sadii naa kennite. Isa keessa kam filatta tokko filadhu naan jettee jirti. Okay, gaaffiilee kudhanii gaaffii kurnan kana haga dhumaatti na faana hordofaa inni isiniin jedha. Okay, gaaffii tokkoffaan weelluu Ittiiqaa Tafarii keessa tokkoffaan galma dhugaa, lammaffaan itti muddii, sadaffaa saaqisaan kam filattaa naan jette. Galma dhugaatiin filadha. Gaaffii lammaffaa kan galaana gaaromsaa keessa hoo naan jette. Kan galaana gaaromsaa keessa tokkoffaa wal agarraa, lammaffaa sodaa qawwee hin qabnu jedhiini, sadaffaan amala kee wal agarraan filadha. Hunda garuu nan jaalladha. Garuu immoo kan keessaa irra caala waan naan jetteef dirqama natti ta'e jechuudha. Okay, gaaffii sadaffaa weelluu Haacaaluu Hundeessaa keessa hoo isa kam filattaa naan jette. Gaaffii filannoo sadii naa gootee jirti. Isa keessaa tokkoffaa maali mallisaa, lammaffaa maalan jira, sadaffaan oolmaa kee ulfaatee maalan jiraan filadha. Okay, gaaffii afuraffaa weelluu Falmataa Kabbadaa keessaa isa kam filatta. Tokkoffaan kaasi kaasi qumaara kee, lammaffaa qeerrotu galaa baataa, sadaffaa woboo wabii sabaa, sadaffaa woboo wabii sabaa filadhaa jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu gaaffii shanaffaan Caalaa Daggafaa naan jette. Kan Caalaa Daggafaa keessa tokkoffaa ati eenyu shakkina shakkii, lammaffaan marii malee marri hin taatu, sadaffaan ati eenyu akkan ani kan hin filadhu ati eenyu kan jedhudha. Okay, gaaffii shanaffaan immoo kan Tulluu Taaddasaa keessa hoo kan filattaa naan jettee jirti. Isa keessa immoo tokkoffaan jalaa banimee, lammaffaan bariin hin hafu, sadaffaan immoo ala bulaa jira kan jedhu. Kan gaaffii torbaffaa weelluu Jafaar Yusuf keessa isa kam filattaa naan jetteetii jirti. Of qopheessii tokkoffaa, lammaffaa walirratti ilaalluu, sadaffaa masaraa mootummaa of qopheessiin filadhaa jechuudha. Gaaffii saddeettaffaa Caalaa Gaaromsaa yaa nama koo, lammaffaan kuullee koo, sadaffaa yaa mucattii warra leeqaa. Yaa nama koo waan jedhuun filadhaa jechuudha. An ofii kooti jechuudha. Garuu hunda ni jaalladha. Narra laalinaa isiniin jedha. Hunda ni jaalladha. Baay'ee natti tola. Garuu immoo dirqama waan filadhu naan jetteef isheen jechuudha. Kanaaf jechuudha. Gaaffii saglaffaan weelluu artistoota shamarranii keessaa eenyu jaallatta? Kan eenyu jaallatta yookaan weelluu Muluu Baqqalaa keessa kam jaallatta? Tokkoffaa Koyyaa Galaanaadha. Lammaffaa Shagaa Hoodha. Sadaffaa Mala Naamalii, Shagaa Hoo kan jedhuun jaalladha. Gaaffii kurnaffaa yookaan gaaffiin dhumaa weelluu Keekiyyaa Badhaadhaa keessaa kam jaallatta? Tokkoffaa Madaqoo, lammaffaan Barraaqi, sadaffaan warri kun Madaqoon filadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu artistii teenya jaallatamtuuf kabajamtuu artistii Qoonjiit gaaffiin keetis deebi'ee jira natti fakkaata. Kanaafiyyuu dhiifamaa garuu hunda ni jaalladha isiniin jedhee narra laalinaa isiniin jedha. Warroonni hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa taatanii viidiyoo kee laayikii naaf godhaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo hedduu isin jaalladha. Baay'ee isin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii naaf gochuu እንደጌቲናይ ወልጭናይ አዳበኑ ወላ ጀጀቤስኑ ወላ ገርጋሩ ዋን ቀምኑ ወሊፍ ሀቆኑ
yaada keessan immoo komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo galatooma iddoon isin galateeffadha. Baay'ee.